Itoophiyaan mari'achuu jirtii siin jedhama miidiyaalee mootummaa hedduu agartee Itoophiyaa yemma karachna wajaan. Kamaan gaar eenyu wajjin mari'attee fala maaliif duufoo? Amma ana kana fakkaatutti kaayyoon wanta kanaa takka qofa. Muummichi ministeeraa lola dhaabsisuudhaaf miti. Kaayyoon waltajjii tanaa isa pirezidaantii godhuu qofa malee lola akka dhaabbatu miti. Harargeen maal fayyadamti marii biyyoolessaa tanarraa? Dirreedhaa yoo deebitee godina yaadi magaalaan sadii karraa fuudhame Harargee qofa. Mee naannoo takka magaalaan irraa fuudhame. Ammallee marii biyyaalessaa tanarratti tajaajila isaa qabatee hin dhiyaatin Hararguma qaba. Osoo waa'ee marii biyyaalessaa kanaan jiru waraanni naannoo Tigraay Dabraso guyyaatti lakkaawwachaa akka jiru duroota hime. Waraana kanatti yoo kan seennu taate qaamonni alaa hundinuu deeggarsa nu godhuudhaaf michoowwan keenya qophii guddaa taasisaa jiranii jee. Bakka jirtanitti nagaa salaamanni keenya kan nuyi raawwachuu keessan bira haadha qabu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Warreen chaanalicha fayyadatan subscribe godhuudhaan viidiyoo namoota hedduu bira akka qabdu laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa. Sagantaa tana qopheessuudhaan warri isin wajjin turtii taasisoo ani Diinaawol Ahmadii waahilli kiyyaa immoo Muhyiddin Abdullaahi nafaana jira. Dhimmoota jajjabaa yeroo ammaan tanas sadarkaa biyya teenyaatti deemaa jiran irratti gartee marii bal'aa kan waliin taasisnu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofuu hin dagatinaa isin jecha. Muhyiddin mee dhimmoota jajjaboo guyyaa irraan tanaa qabanne keessa mee takkaa lama nuu kaase. Bal'inaan waa'ee marii biyyoolessaa irratti kan mari'annu ta'a. Yeroo ammaan tanaa dhimmiti guddaan jiru. Dhimma yeroo qofa osoo hin ta'in dhimma hundeeti. Siyaasa biyya sanii itti fufuu fi dhiisuuf biyyi akka biyyaatti itti fufuu fi dhiisuu irratti shoora guddaa waan taphatuuf jecha dhimma san bal'inaan kaafne. Waa'ee marii biyyaalessaa kan ammaan tana sadarkaa biyya teenyaatti gaggeeffamaa jiru kana jechuudha. Mariin biyyaalessaa kun sadarkaa mee osoo gara biyya teenyaatti hin deebinetti sadarkaa addunyaatti mee waan takkataa kaasnee ilaallu akka addunyaatti biyyoonni marii biyyaalessaa kanaan milkaa'an akkasuma biyyoonni gartee marii biyyaalessaa kanaan milkaa'uu dhaban ni jiranii waan jumee qabxii takka lamaa kaasnu. Jalqabu marii biyyoolessaa maali jennee ilaallu taate dhimmoota marii xixiqqoo irratti hiikkachuu hin dandeenye keessattuu walitti bu'iinsa siyaasaa guddaa waraana waldiddaa guddoo konstitushiniin ala baatee kan itti mari'attu fakkeenyaaf. Paarlaamaa irratti haa ta'u paartii fi paartii jidduutti hoggaa mari'attu daangeffama seeraa jiraata. Dhimma kana seera mootummaan na daangeessaa seerri mootummaa akkana hin jooyyatta. Marii biyyoolessaa hoggaa taate konstitushiniin ala dhimma feete irratti mari'atta. Marii sadarkaa biyyaatti qaama hunda hirmaachistee gaggeeffamtu jechuudha. Qaamni hundi hirmaate. Biyyoonni walitti bu'iinsa keessa turan hedduun kan milkaa'anii jiran. Fakkeenyaaf Afrikaa Kibbaa fudhadhu. Afrikaa Kibbaa waggaa sadii guutuudha wal faana marii biyyoolessaa gaggeessite. Bara 1990 takka hanga bara 1994 akka Awurooppaatti jechuudha. Neelsan Maandeelaan gara aangootti hoggaa dhufu sirni apartaayidii kufee biyyattii keessa wal jibbinsa wal qoodinsa garaagarummaa siyaasaa guddaa ture. Bifaanii wal qoodanamne halluu uumamaatiin jechuudha. Ayidooloojii siyaasaa qofa osoo hin ta'in gurraachaa fi adii jedhanii wal qoodaa turan. Sirni apartaayidii dhiibbaa uummata irra gaggeessaa tureen lammiilee jibbamanii jira. Keessattuu warreen sirna san keessa turanii fi sirnicha wajjin turan jechuudha. Kanaaf kana seera qofaan waliif fiddee seerri maal ja'a qofaan araarsuu hin dandeessu. Heera mootummaa qofaan. Heera mootummaa qofaan. Kanaaf marii biyyoolessaa gaggeessaniiti ulaa cufatanii waggaa sadii guutuu waan garaa keessa jiru waliin baafatanii waliin mari'atanii haala itti biyyi isaanii itti fuftu irratti mari'atanii milkaa'anii jiran. Tunuuziyaa fudhadhu. Tunuuziyaan warraaqsa Araboota achirraa jalqabee ni yaadatta. Abdullaziz Bouteflika aangoo irraa buusuudhaan warraaqsi Araboota hoggaa jalqabu biyyattii keessa walitti bu'iinsa siyaasaa guddaadha. Wantaatu uumame ramaddii namoomaatu uumamee ture. Wanta Tunuuziyaa keessatti warri sirna mootummaatiif dhiyaatan kabajaan isaan qabanis
wanti isaan qabanis adda ture. Lammiilee jidduutti garaagarummaa guddaatu uumamee ture jechuudha. Garaagarummaa kana mootummaan jijjiiramuu qofaan furuu hin dandeessu. Hawaasa jidduutti jibbansa walitti bu'insa garaagarummaa siyaasaa guddaa ta'u. Warri Tunuuziyaa ta'anii balbala isaanii cufatanii mari'atan. Tokko osoo alatti hin hambisin. Even warreen gartee warraaqsa san gaggeessaa turanis warri mootummaa keessa ture warraaqsa san humnaan ukkaamsaa tures ta'aniiti xarbeezaa tokkorra minjaala tokkorra ta'anii waliin mari'atan. Rakkoo isaanii furatan. Ittiin milkaa'an. Keeniyaa furan. Bara 2007 filannoo Keeniyaa gaggeeffameen walitti bu'iinsa guddaatu ture. Lubbuu namoota hedduutu dhabe. Walitti bu'iinsi sun dhaabbachuuf hin gaane. Aangoo haa fakkaatu malee garaagarummaa aangoodhaa filannoo haa fakkaatu malee gara walitti bu'iinsa humnoota siyaasaa jidduutti achi ce'e jechuudha. Tanaaf Keeniyaan bara 2007tti marii biyyoolessaa gaggeessitee milkooftee jirti. Faallaa sanii ta'e Yemen fudhadhu. Yemen ammoo akkuma amma Abiyyi Ahmed godhu jiru kana mootummaan biyyattii warra ifii itti amanu waliin yaammatee marii biyyoolessaa gaggeesse. Huunsi amma silaa humna guddoo qabdu tana hin ammanne. Saniifuu ta'eetuun isin milkooftee deemta. Teenyatuun marii biyyoolessaa jechuun hin dandeenye dubbachuu. Bareedaadha. Odeeffannoo gaariidhaan nu qoddeemu. Ittiin galatoomuu ulfaadhoo. Mee gartee sadarkaa biyya nyaatti hoggaa as deebinu. Komishiniin marii biyyaalessaa hundaa erga marii kana qopheessuu eegalee gara waggootaatti gartee waggaa 5 waggoota 5 keessa erga hundaan waggoota 5 lakkoofsaatti jira. Waggoota kana keessatti hanga ammaatti murteeffamte akka illee hin jirtu. Ajandaawwan 8 jajjabaa agartee komishiniin marii biyyaalessaa irratti mari'atamuu qaba. Furmaanni itti kennamuu qaba. Jee tarreessa keessaa waa'een gartee akkaataan caaseeffama mootummaatii fi sirna federaalizimiidhaa kanaan dura ture. Ajandaa guddaadha jechuudha. Akkasuma wantoonni biraallee ni jiran kanneen akka amantaa wajjin illee wal qabatu gara boodaa irratti ni kaasna. Mee gartee haala amma deemaa jiru kanatti komishiniin marii biyyaalessaa kan Itoophiyaa hundaa dhimma kaastee jirti biyyoota kaan wajjin wal cinaa qabsiisteeti qaamota gartee wal dhabdeen jidduutti uumame. Jalqabumaa hoo komishiniin marii biyyaalessaa wanti barbaachisuu fi qaamota lama yeroo gartee qaamonni lama yookaan sadii addaan baba'anii biyya keessatti wal dhabdeen hedduu hammaattee qaamota kana jidduutti gartee heera mootummaatiin furmaata kan nuun jabaatte komishiniin marii biyyaalessaa kun sadarkaa biyyaatti jechuudha. Qaamota hunda hirmaachisee godhama. Ka biyya keenyaa godhamaa qaamota hidhatan fakkeenyaaf Oromoorraa paartiileen gartee mormituun kanneen akka paartii ABO, paartii KFO hin hirmaanne. Oromoo hin hirmaanne. Gama naannoo Amaaraatti yoo kan fudhatu taate warri faannoo fi injee gaara jiru hin hirmaanne. Gama naannoo Tigraay yoo fudhatte immoo numaa hunammattuu marummaan tun guutumattuu. Gama kanaan hoggaas deebitee ilaaltee hirmaattonni marii kanaa guutuun akka amma himamaa jirutti garri paarsantii 80 ol caalu warroota mootummaati. Warroota mootummaa gartee qaamota mootummaa wajjin dalaganiitu marii kanatti hirmaachaa jira. Kaan ammoo warroota mootummaan itti amanee fidateedha. Hirbuddaan isaa. Duuba mariin kun haala kanaan karam deemee waan jiruraa kaasu. Akkuma ta'etti hirmaachisummaan ulaagaa gartee marii biyyoolessaa keessaa takka. Inmaatu gamana dhufuudhaan dura isteeppii 3 keessa dabra mariin biyyoolessaa. Inni dura qophii duraati. Preparation and pre-negotiation kan jettuun kana jechuudha. Qophiin duraa tuni marii duraa jaamee yaamu yeroo hedduu marii duraa. Osoo mariimmaan sana eegalee waan marii cuqabu. Mareechuma saniifuu mareechuma dura. Kana jechuun maal jechuudha? Eenyu akka filachuu qabdu. Qaama walabaa filama. Qaama walabaa filachuu san irratti dura waliin mari'achuudha qabdu. Akkama Itoophiyaan anaatu si beeka anaa si murteessan nama ifiitti amante. Muummichi ministeera yeroo takka maal jee umrii isaaniitiin ilaalee dulloomanii jiranii gara qabrii deemanii. Badiin dalagan jeetiin isaan godhe. Dhaloota zalqamtiitiin isaan godhe. Isaan godhe jee. Kiraateeraa keessan jiru dullumti. Namni shira hamaa dalagee boolla galee hanqa ammaa dhaloota waliin ta'aa jiru hanqa qaba. Inumaa kanaa hamaan jiru irra deemee sirreessu danda'a. Ilmaatu muummichummaa ministeeraatu yeroo takka maal jee dhaloota bara 1960 fi 60 kanaatu biyya laagu jiraa jee manguddoo saniitu biyya laagu jiraa jee. Yeroo takka Ameerikaa irratti haasoo godhee yoo yaadatte.
Deebi'ee amma manguddoon dubbatiin daleetuu je manguddummaa jechuudha wanti ilaalame. Jalqaba maaltu godhamuutu irra jira. Akkuma ta'etti warra wal dideetu taa'ee mari'ata. Taa'ee mari'ata. Ni mari'annaa kana warra wal dide kana dura qabatta dura. Ni mari'annaa jettee isaanii wajjin wal dhuftee mari'atta. Maruma taa'anii qopheessuudhaaf jechuudha. Yaada qabdan fidaa gara xarabeessaa. Minjaala irra teenyee waliin mari'annaa garaagarummaa fedhu haa qabaannu mari'achuu irratti haa walii gallu itti isaan kana mari'achiisuu qabda. Kaafaa ofii abaa'uun jalqabumarraa mormaa turan. Keelta jechuudha mariin biyyoolessaa. Paartiileen Oromoon qabdu gurguddoon awwaan kana keessa hin jiru hoggaa jaan eenyuun mari'achuu deemta gabaabdumatti. Paartii badhaadhinaa qofaan mari'achuu deema jechuudha. Hin jiru haa kabira. Eenyu hojii wal ifi mataa isaaniitu hojii walitti araaramuu deeman. Walitti araaramuu deeman. Tanaaf marii paartii wanneen irra yaada marii biyyoolessaa jechuudha. Qaamonni walitti bu'insa keessa jira. Itoophiyaan irraa dhukaa sarraafamaa jirti. Kamalee. Biyyoota gartee dhaabbileen waa'ee konfliktii walitti bu'insaa kana qoratan biyyoota sodaachisaa sadarkaa Yemanii fi Afgaanistaan biyyoota walitti bu'insa keessa jiran keessaa baasaniiti Itoophiyaan akkanii jiran. Sadarkaa Yemaniin sadarkaa Sooriyaatiin Sooriyaan warra ba'aa jirti. Itoophiyaan maqaan ishee kaafamaa jira. Guyyaa guyyatti warri walitti dhukaasu. Gareen uumamaa jira. Siviil wariin jechuudha. Siviil wariin. Waraana guddaatu sadarkaa biyyatti deemuu deema. Osoo biyyi waraana dabreerraa hin qabsatin. Kufaatiin dinagdee waraana Tigraay dabreen mudate. Osoo uummanni hafuuran baafatin. Deebitee biyyattiin gara lola biraa deemaa jirti. Biyya gamana gara lola biraa deemaa jirtu keessatti of eeggannoo guddaa dabalu. Qaamni gara lolaa deemaa jiru kun akka walitti hin buune dabarmatiin biyyoolessaa. Wantummaa mareetoo saniif malee wanti baay'ee dhangalaastee nama walii qabdee bashannansituu maal jira? Ammaan akkana fakkaatutti kaayyoon wanta kanaa takka qofa. Muummichi ministeeraa lola dhaabsisuudhaaf miti. Kaayyoon waltajjii tanaa isa pirezidaantii godhuu qofa malee lolli akka dhaabbatu miti. Piraayim ministeerirraa gara pirezidaantiitti jechuudha. Daangeeffama. Aangoodhaa gara marsaa lamaatti ceesisuudhaaf kun ani namoonni hedduun hoggaa mormanneen akka. Kunummaan bari meebii gaama tooppii kan maraa dubbannu keessa hin seenne ta'a malee akka hin bal'anneef waggaa meeqa bulche muummicha ministeeraa gaaguu qabate. 8 hojii natti. 10 maa miti hanga wanta malkaa 10 gara pirezidaantummaatti hoggaa as dhufee tarmii namaa kan namaaf tarmiin takka hoggaa meeqa qabatte. 10 waliin 10 waggaa 5 miti ammaas takka numa dabalamte abadan 20 isaan numa dhaabachiisaa wayyaanetti. Inni haadha 20. Jechuun kiyya wanti gartee aangoo daangeeffame gartee aangoon dhiphattee itti raawwateetu hin jirtu. Baranni gartee achi keessatti innis aangoo quufee. Aanamma kana marii biyyoolessaa barbaachisa jee yaadu. Ni danda'a sadarkaa gartee marii qoota kan fixuu waan danda'amu. Vladimir Putin faan Erdogan faan istaayila kana hordofan. Innis achirraa fudhatee na fakkaata. Qaalichi Raashiyaadhaa Putin kun muummicha ministeera pirezidaantii ture. Pirezidaantiidhaan bulchee hoggaa achi dhee. Hoggaa gamana jijjiirate. Wanti isaa daangeeffamee yeroo isaa xumure. Asi jijjiirate. Erdogaanis toftuma akkasiisan hordofa kun marii biyyoolessaan feesisu. Walitti bu'insi biyyattii guddaan aangoo pirezidaantummaatii miti. Noo sanii miti. Marsaa pirezidaantiitii miti. Walitti bu'insa ilaalcha siyaasaa akkaataa Itoophiyaan san ganamarraatti ijaarattee jirtu rakkoo qabu. Kana furuudhaaf ammoo muummicha ministeeraa pirezidaantii godhuu pirezidaantii piraayim ministeera godhuun furmaata hin taatu. Gama biraatiin ammoo akkuma ta'etti kaayyoon marii tanaa mari'annee isaanii didee jaanii quba namarratti qabu qofa. Yoo sanii hin ta'in ammuma ammaatu hoggaa gartee paartiileen silaa waan kanarratti dhibbatti hirmaachuu qaban. Qaamonni keessattuu biyya san keessatti wal waraansa gaggeessaa jiran marii tana fudhatanii hirmaachuu gaariidhaan wanti sun jalqabumattuu dhaabbachuu qabu turte. Garuu osoo hin dhaabbatin qaama tokko osoo hin hirmaachisin akkuma jaamatti itti fufamaa jira. Addunyaan ammoo waan kana hoggaa gartee Itoophiyaan mari'achuu jirtii siin jaammaa miidiyaalee mootummaa hedduu gartee Itoophiyaan yemma karachina hojjaan. Kamaan gaar eenyu wajjiin mari'attee fala maaliif duufoo? Ebar amma nama lama wal dhabisan gartee akkaataa ilaalcha namoota walii buusaa ture sirreessuudhaaf ni mari'atu. Waan heera mootummaatii olte
heera mootummaa jijjiiruudhaaf immoo wanti kun kamaleetu bara akkasii bara sadarkaa heera mootummaatti yeroo gartee heerri mootummaa tokko gartee jijjiiramuu deemu marii biyyaalessaa fe'isaa wantoota adda addaa gartee waan fooyyootu jira yeroo kanatti waan kana fooyyeessuudhaaf ammoo akka wal waraansii amma jiru kun dhaloota aantu hin dabarre sababa heera mootummaa kanaan maal goota qaamota wal waraansaa kana keessa jiran hunda hirmaachisuu qabdaa jechuudha yookaan ammas dhaloonni kun yoo dhumes dhaloonni itti aanu heera mootummaa kaateerra gartee qaama laan hirmaachisen kanaaf jecha dhaloonni itti aanu olfatu jiraata jechuudha. Akkasuma hayyee sanbira hoggaachuu kuttee amma hanga ammaatti gartee murteen takka murteeffamnee jaanii waa'ee wanti dhimma sanitti osoo hin dhufne hirmaachisummaa qofa kaafne hanga amma amaloota karakterii 4 qabaachuudha qaba mariin biyyoolessaa. Jalqabumaa hoggaa geeffama. San keessaa takka hirmaachisummaa kana. Inni biraa aangoo guutuu qabaachuudha. Broad mandate jettuun jechuudha. Aangoo guutuu qabaachuun jechuun maal jechuudha? Warri marii biyyoolessaa gaggeessus ta'e warri mareetu daangeffama tokkoon alatti bareechuu danda'uudha qaba. Amma aangoon isaanii jalqabamaa daangeffamte. Maaliif muummichi ministeeraa yeroo tokko maal jedhe aangoo xiyyaa gaditti waan biraa guutuurra mareechuu dandeenya. Saniifuu waan namni humni afuran sanirra wal mari'ate inni qalama tokkoon akka waliin roobu. Aangoo xiyyaa gaditti dhimmi mootummaadhaa waan filamee waan hin jiru. Akkas jechuun bari akkas jechuuni uummata kanaa ol anaatu jira. Anaa jira jechuudha. Wanti isaan irra walii galan yoo naaf hin taane jalqabuma gara paarlaamaa dhufa. Wanti irratti wanta ta'e kun isa bira dhaqa. Isa bira dhaqa. Marumaafuu murtiidhaa miti. Ta murtii qofa. Mariifuu aangoon xiyyan dhiyaattuu je. Mootummaan filamee jira. Dhimmiti mootummaa filannoof hin dhiyaattuu je. Amaloota marii biyyoolessaa keessaa takka daangeffamuu dhabuudha. Samii fi dachii jidduu dhimmoota jiran hunda irratti kaasanii gattaanii waliin mareechuu. Kaasanii ta'anii mareechuu qaban. Takkaffaa hirmaachisummaan isaa feel godhe jennee jira. Qaamni hirmaachuu qabu hirmaannee jennee jira. Lammaffaa maandeetiin isaa feel ta'ee jira. Qabxiin lama duruutu kufanii jiranii jechuudha. Inni sadaffaa indipendentiidha. Waamtu lama ta'u. Walabummaa kanarratti walabummaa isaa maaltu mirkaneessa? Anaaf qaamni tokko walaba waan ta'eef siif walaba ta'uu dhabuu danda'a. Miseensa paartiitii miti beekamaadha. Garuu Itoophiyaa keessatti amma maaltu jira? Miseensa paartii xalayaa eenyummaa qofaa ni miti argattu. Warra xalayaa hin qabne warra paartii hojjetu garuu warra walaba ta'e fakkaatee deemu jira. Xalayaa gartee miseensummaa waan hin qabne qofaaf walaba jaaniini. Garuu aayidooloojii doonti ilaalama qabu. Aayidooloojiidhaan jira warra qabu warri hin qabnes tokko. Amma jalqabumarraa eenyutu godhuu qabaanu mariidha feesisa ture. Paartiileen siyaasaa, siviil soosaayitiin, dhaabbileen amantii, dargaggootarraa, dubartootarraa bakka buutonni hirmaataniiti eenyutu walaba. Bifa akkamiin nama filachuu dandeenya. Sanirra walii galuu qabda. Ifii nama eertee ifii gootee namni kun walabaatii fudhadhaa jettee hin qaamne ati ittiin sun fudhachuu dhabu. Seemiree hatta kanne. Siitu itti kanne. Tanaaf jecha indipendensiin dhaabbatichaatis kufee jira. Inni biraa konstitushiniin ala ta'uudha. Dhimmoota konstitushiniin daangeffaman irratti illee mari'achuudha. Inni kun keessa jira jeetii namanaan. Maaliif fakkeenyaaf keewwata 39 irratti gaaffii inni qaba. Marii tana keessa seeneeti irratti mari'atamaa jira. Wanti dhimmi kun konstitushiniitti daangeessa jedhame hin jiru. Garuu qabxiilee 3 dabraniin feeltee jira. Amma gara mee maal irra mari'achaa jiran irratti osoo achi. Gaarii qabxiileen gurguddoon amma gartee haasuudhaaf nutillee akka ajandaa jabaa qabannee jiru maal jedhamee ta'a. Waa'een gartee ajandaan marii kun irratti gaggeeffamaa jiru qabxiiwwan 8 san keessaa waa'ee lafaa akkaataan caaseeffama gartee sirna federaalizimiidhaa qabxii guddaa. Amma magaalota gartee akka magaalaa Finfinnee yoo fudhattee magaalaa Dirree Dhawaa yoo fudhattee akkaataa gartee naannoleen Oromiyaa tun itti qoodamte yoo kan fudhatu taate jaarmeenii amma caasaan gubbaa gad dhufuu deemu caasaa addaati. Bakka kanatti gartee gaafii namoota hedduutti wanti sammuu namaa wanta godhaa jiru marii kanaaf maalii fi magaalonni Oromiyaa qoftiin dhiyaatanii waan jirudha.
Finfinneen naannoo Oromiyaa jalaa jettee akka gartee naannoo of dandeesse taatuuf Komishinii Marii Biyyaalessaa haala dhiyaatee jira. Yaada kana warra dhiyeesse Oromoo miti. Laal qaamota biraatiitu waa'ee Oromiyaa irra seenee gartee fedhii isaanii milkeeffachaa jira jechuudha. Osoo Oromoon jalqaba gartee osoo Komishinii Marii Biyyaalessaa haalatti hin dhiyaatin kan wal maleetu taate maal gooti? Finfinnee akka qaama Oromiyaa lafa keesseetuma achi dheeju turte qabattee. Amma immoo Finfinneen akkamitti dhiyaachaa jirti? Qaama tokko kan Oromoo fi Oromiyaa irraa bilisaa kan gartee warra federaalaa qofti irratti mari'achuu qaban jaamee Finfinneen dhiyaachaa jirti marii kana. Kana asirratti qabaddaa hubaddaa. Dirree Dhawaa fudhadhu. Dirree Dhawaatiis akka gartee qaama tokko kan Itoophiyaadhaa kan naannoo takkaa fi uummata takka keessa hin jirre dachii qullaa lafa teessu takkatti federaalaaf dhiyaatee jira. Waan kana silaa kan mari'achuu qaban warra Oromiyaati. Silaa isaaniitu gartee waan isaan irra waliigalanii irra bilcheeffataniitu federaal dhiyaachuu qabaa miti. Qabxiiwwan lamaan kana waa'ee gartee magaalota lamaanii kana naannoon Oromiyaatii fi Oromoon akka hin seenne daangeffamee lafa kaa'amee jira jechuudha. Qabxiiwwan lamaatu jira waa'ee gartee magaalota kanneen irratti. Fakkeenyaaf magaalaan Finfinnee hoggaa gartee gara naannootti ol guddachuudhaaf deemtu carraan isin gara fuulduraatti qabdu maali? Takka naannoo ta'uu, takka ammoo qaama Oromiyaa ta'uu, takka ammoo City State ta'uu, magaalaa gartee Raas Gashii ta'uu, warra Amaaraa Juunii ta'uu dandeessu ta'uu, wantoota kan waa'een eenyummaa ta'uu akkam taati? Laal gaafiin guddoon asii dhiyaatu. Dirree Dhawaa fudhadhu. Dirreen Dhawaatiis inumaa Dirree Dhawaa hanqa gartee Oromiyaa Finfinnee Oromiyaa walitti hanqan walumattuu hin hummaan agarsa beektaa jalqaba waa'ee magaalota kanneen irratti fakkeenyaaf waa'ee Dirree Dhawaa irratti Oromoo fi Oromiyaan warri gartee naannoo Oromiyaa kun gohuma takkaa waan mari'atan akka hin qabneetu asirraas mul'ata jechuudha. Hanga gartee Dirree Oromiyaa Finfinnee Oromiyaatti hidhan Dirree Dhawaa Oromiyaatti niin. Sigaleen gama kaaniin ammoo Somaalee fi Oromoon akka kanaan dura caalaa magaalaa sana irratti gartee akka walitti dhufanii wal dura dhaabbatanii gartee miti wanti kun wal mormiisaa jira jechuudha. Amma Finfinnee bara qaamni mormiidhaaf gad dhufu hin jiru bara sabaa sablammootaatiitu waa'ee lafa Oromoo irratti walii galee Oromiyaa irraa muranneetiiti akka feene goonaa waan jiruun deemaa jiran. Dirree Dhawaa ammoo Somaalee fi Oromoon carraa gartee gatta'aniitu walitti wal mariisanu sababa kana akka hin taane wal dura dhaabbannaa guddaatu deemaa jechuudha. Jalqabumaa barsilaa akkuma qaama Oromiyaatti yaanii kan Finfinnee kan sana silaa kaa'anii furmaata akka jechuudha. Maaliif gartee magaalaan Oromiyaa tun maaliif dhiyaatti? Akkuma Itoophiyaattuu maaliif gartee kutaalee biyyattii kanneen biroo bal'aa san keessa maaliif magaalonni dhiyaate maaliif hin jiraatin? Anamma Finfinnee fi Dirree Dhawaa mariif dhiyaachuu irratti mormiin qabu. Eenyu deesaa dhagaafiin bifa akkamiin dhiyaachuu qabaadha. Magaalonni kun Oromiyaa irraa akka malatti fuudhamanii jiran. Yoo ibsoomne malee Oromiyaa harkan jiranii Oromoo harkan jiran. So magaalonni xiyyenaaf deebi'uu qabaa jettee Oromoon dhiyeessuun waan marii biyyaalessaa kanarratti kan magaalota kana dhiyeessuu qabu Oromiyaadha malee federaalaa miti. Federaalaa miti. Takkaffaa wanti maaliif dhiyaatan si jechisiisu caaseeffama marii biyyoolessaa kana. Oromoon ripireezentaatiivii bakka bu'ummaa isiin malte hin qabdu. Naannoon Hararii ta nama 200,000 qabduu fi Oromiyaan nama miliyoona 30-40 qabdus bakka bu'oota ol qixa qaban. Sanuu wanti kun sagaleedhaan murtaa'a booda. Sagaleedhaan murtaa'a. Bakka bu'aa hin qabnetti dhiyaachuudha malee rakkoon dhimmichee dhiyaachuu miti. Fakkeenyaaf dhimmi Finfinnee waan dhiyaachuu qabeettee mormituun qabu. Maaliif? Qiyya hajuun jiru bar Finfinnee. Hin jiru. Federaaluma. Federaalli ammoo. Federaala ta'uu qaba jaamalee federaalli nu qiyya hin juube. Federaalli lafan qabu bar. Lafan qabu. Federaalli bari iddoo teessuma gartee magaalaa bulchiinsaati malee kan qabu lafa federaalaa miti jaamaan jirtu bar. Sanuu biyyoota hedduu keessatti federaalli kara kafala. Bakka jiraatu saniif. Bakka jiraatu saniif maaliif federaal jechuun birmadummaa mataa isaa qaama qabu osoo hin ta'in bakka bu'iinsa naannoo ta'ee kanaatu bakka takka taa'e jechuudha. Bakka takka ta'a. Naannoleen birmadummaa qaba sirna federaalizimii keessatti naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, Beenshaangul, Somaaleen naannolee jaamtu tanaatu bakka buutota fidatee bakka takka walitti qabatee federaala jaamu. Caasaa federaala jaamu jaarama. Malee federaalli qaama waan bulchuun qabu. Wanta qaama bulchuun qabu. Bakka bu'oota waan bulchuu qabuutu walitti dhufee federaala jaama. Tanaaf jecha magaalaan federaalaa hin jirtu. Caasaanis federaalli ammoo qaama lama ta'a jechuudha. Finfinnee irra dhufeetti naannoo ta'a. Dirree Dhawaa irra dhufee naannoo ta'a. Biyya takka ta'a. Kanaaf jecha Finfinneen dhimma gaafii qabdu osoo hin ta'in
kan abbaan kiyya jiru irratti hirmaatu osoo hin ta'in akkuma Bishooftuu, akkuma Adaamaa, akkuma Naqamtee, Shaashamanneetti Oromiyaa jala bultee qaamni federaala jedhamu keessa jiraataadha. Yoo xiqqollee taate tiyyaan keessa jirtu Dirreedhaa fi Harari. Harar mariif hundeessin. Imagine magaala godinni Harargee ba'aa marii biyyoolessaatiinis godina Harargee ba'aa jechuun baay'ee akka gartee federaalli biyya biraatti kireeffatee galu san akkasi kireeffatee galaa ture bara amata 8-9 eegaa karaa dhaabe magaalaan qaba biiroo takka banachuudhaaf biiroo takka jaarrachuudhaaf mana fincaanii biiroodhaaf jaaruudhaaf naannoo Hararii raayyaa mudachuu qaba godinni Harargee ba'aa. Marii biyyoolessaatiin magaalaan siituun magaalaan yoo hin deebiiniif Harargeen maal fayyadamti marii biyyoolessaa tanarraa? Dirreedhaa yoo deebitee godina yaati magaalaan 3 karraa fuudhame Harargee qofa. Mee naannoo takka magaalaan irraa fuudhame. Ammallee marii biyyaalessaa tanarratti tajaajila takka qabattee dhiyaateen Hararguma tan qofa. Hararguma. Uummata qofa baasii dhaatee fuun jirtu jira. Isii wanti reetee maali? Ijoollee deessanii nagartu. Ijoollee xixiqqoo gartee gadda. Warra Facebook irraa taphatu qadeenya Facebook irra dhufeetu isaan bakka bu'ee achi jira. Ajandaan ta'u gartee Oromiyaa irraa barti sila ajandaa jabaa qabattee dheeffachuu qabdu. Isii bar. Magaalaan sadirraa fuudhame. Ajandaan marii biyyaalessaa hubanti kanatti hokkee ol biyya jiraatu jiru bari waa'ee Dirreedhaa, waa'ee Jijjigaa, waa'ee Harariiti. Qaamni siraan kan dheessee Oromiyaadhaaf gartee dura dhaabbatee falma qabeenyu isaanii miti. Isaan uummata akka hundeessine. Godinni Harargee ba'aa kiraadhaan itti fufaa jechuudha marii biyyoolessaa boodaas yoo jiraate gaa. Inumaatu buganaa kanaan dura caalaadha. Dhiibbaan gartee tafsiran ta'e isaan irra taa'u. Siranuufiif teessee bakka isin gaafii kaasuu hin dandeessanii ulee jechuudha. Dur gaafa marii biyyaalessaa guddoo sun gaggeeffamtu gartee waan kana hin kaafne asiin booda marii hin jirtu qeebalamtee fudhadhaa qofa. Ammas akkuma Vaatikaan yoo Vaatikaan taate malee handhuura bakka takkaa taate lakkii bakki tun teetii miti. Kajaa'amni Oromoo malee hin jiru bara addunyaa tanarra. Vaatikaan amma Roomaa keessa jirti. Garuu bulchiinsa ibsa danda'e. Sun amantii fi wantoota garaagaraa ta'ee waan wal qabatu qaba. Dhimmi magaalaalee Oromiyaa kun maal wal qabata? Amantii moo? Siyaasa moo? Uummata akka. Handhuura walakkaarraa amma hawwataa fi harar maaliin garaagaru? Gaaffiin biyya maal siddee taaphatanatti gaaffiin tiyya guddoo jechuudha. Fakkeenyaaf Oromiyaa kana keessa orgobbaan hin jiraattu. Ni jiraatti. Orgobbaan tun naannoo orgobbaan tiyya maal jirti? Hin jirtu. Hin jirtu bar. Uummanni kun guddaan isaa facee bakkee jiraatu numaa toora orgobbaa keessaa mee isaan kunis naannoo tokko qabanii ayyee. Gaafa amma gartee naannoo Hararii hundeessan galaan naannoo tokko qaba ture. Garuu saboonni hedduun osoo gartee Oromiyaa keessa jiraatanii saba saniif osoo fedhiin takkan eegamin addatti gartee godina keessatti aanaa keessatti lafaan qaara addaa takkaan geenye sadarkaa naannootti ol guddisuun gartee miti kun beeka waan seera addunyaa irra hin jirre. Ajandaa marii biyyaalessaa kanaa wanti sirrachuu qabu siraan akkanaa tana ture. Baay'ee naannoon Oromiyaa hoggaa hundoitu Oromoo qofaaf miti. Hundoite Itoophiyaa jechuu dandeessa. Itoophiyaa jechuu dandeessa. Sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa hin jirre tokko hin jiru. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa sabaa fi sablammoota kana hundaaf beekamtee kanneeti akkuma Oromootti mirga guutuu kannee fi jiraatan. Hararii wanti adda godhu hin jiru. Seegaltee sabaa fi sablammoota naannoo Oromiyaa keessa jiraatan keessaa tokko saba Harariiti. Inumaatu yoo fudhatte eega naannoon Hararii naannoo taate asitti uummanni Harariidhaan mirgi guutuun eegamee fi fuul invest godhaa kan jiraachuu jiran Oromiyaa keessa. Dadar fudhadhu, Gursum fudhadhu, Sabbataa fudhadhu. Ammallee kan gartee naannoo mataa isaanii hundeessanii fi uummanni kun Oromiyaa keessa faca'anii hojjechuu mirga hin dhabne jechuudha. Hin dhabne inumaatu achitti irra mirga qabaniiru. Achirra milkaa jiran. Achitti irra milkaa jiran amma akka kiyyatti akka nama tokkotti akka dhalataa naannoo sanii yoo na gaafatte akka ammaan tana jiru naannoo taane jaanii akka jiran kanarra inumaatu Oromiyaa jalatti uummanni sun fuul dimokiraatiidha. Abbaa kana qajuun hin jiru. Hangi Harar jiraatullee eessa deemaniiti investi godhaa jiran jedha. Harmaayaa, Dadar, Gursum. Maaliif namni qabeenya isaanii irraa tuqu hin jiru. Saniifuu sababummaan addatti gartee naannoo godhanii isaan jaaruu baay'isee hin jirtu akkuma tarii aanaa ta'ee
Aanaa ta'ee ifin bulchuun heerawwan ka eeggameteef yookaan bulchiinsa addaa ta'e naannoo Oromiyaa jalatti sababni ittiin bulle hin jiru. Uummata kanaan dhugaadha walitti qabamanii saba biraati wanti adda godhu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa sabaa fi sablammoonni hedduu jira. Adda Oromiyaa keessa jechuun adda faca'anii jiraatu wal keessa laagamanii jiran. Uummanni kun uummata waggaa kuma takkaaf bulchiinsa mataa isaanii uummatee bakka takka jiraachaa ture. So yoo ifiif bulchan rakkoo hin qabu. Ifiin bulchuun tun dirqama naannoodhaa miti. Araddaan ifiin bulchutti uumamuu dandeessi. Aanaan ifiin bulchuu uumamuu danda'a. Naannoo Amaaraa keessatti argaa jirra bara. Bulchiinsa saba Oromoo jira. Walloo jaamee jira. Akkasumatti ammas Qimaantiis jira. Agawii jira. Oromiyaa keessaas carraan akkanaa sababni itti hin uumamne hin jiru. Dirqama Oromiyaan ala baasuu miti. Sabni fedhe Oromiyaa keessaa jiraatu Oromiyaan ala baheeti caasaa mataa isaa hundeeffataa miti. Oromiyaa jalatti mirgi isaa eeggamee fi ifiin bulchee hiree isaa murteeffachuu ni danda'a. Kanaaf asirratti gaafiin wanti namatti ta'u maal jedhamee jira. Amma naannoo Amaaraa akka fakkeenyaaf kaasta kanatti godina Wallootu jira. Godinni Walloo kun godina saba Oromoo jedhameeti naannoo Amaaraa keessatti beekamtii argatee naannoo Amaaraa jala jira. Wanti hundi gartee afaanii fi aadaa wanti hunduu ta'u Oromooti. Akkasumas ifiin bulcha jechuudha. Silaa godina kana kanarra silaa naannoo tokko qabu ture. Maaliif Harariirraa woomu hundaanuu guddaa. Baay'inaanis bal'ina lafaatiinis ikoonomiidhaan hundaanuu guddaa. Garuu naannoo Amaaraa jiraachuu hin baane. Naannoo ta'uu hin dandeenye. Garuu Harariin araddaan takka jechuun naannoo sabni isiin taatee fi dogongora kanaan dura ture malee ulaagaan ta'a ture. Baajawee qabxii takka na yaadachiifte. Dirreedhaa fi Finfinneen naannoo haa taatu caalaa dhimmiitiin finiinaan oowwan deemaa ture Walloo naannoo haa taatu. Marii biyyoolessaatiif hin dhiyaatu. Indiyaan uummata akkanuma hin kaafamne qaba. Laala immoo ajaa'ibas ta'u mariin biyyaalessaa tun ta Oromoo tanuma silaa yuruu jettuu daranuu dhabamsiisu malee ta Oromoo taphate deebisuu irratti wanti hojjetamaa jiru. Kabiraa immoo ajaa'ibatti horreettu. Oromoon gaafa duraanii dhiibamaa jira miidhamaa jira jettee gartee waan bakka hundatti dhiyaattee falmattu fechaa sagalee isii dhageemti. Amma kan aangoo qabu gartee kan biyya bulchaa jiru Oromoodha jedhamee gartee waa yaadamu fecha ajandaawwan Oromoo fi Oromiyaadhaa sadarkaa gartee akka kanaan dura jabeeffamee kaafamuu sanitti kaafamuus ittiin dhiisan hidha organ. Magaalota gartee akka Dirree Dhawaatii fi akka Harariitii fi akka Wallootii akka Finfinnee akka Jijjigaa kana hunda Oromoo silaa gartee qaama biyya bulchaa jiru kun qaama biraa akka dursanitti akkaataatti dhiyeeffatu akkaataatti falmattu hedduu qabdi turte. Ammaan tarmoo kam taate dubbiin waan kachi jiru federaala jedhameef jecha Oromoo woomata akka ajandaa marii gootee wanti siin deeffattu hin jirtu. Maal siin jaan achirratti biyyaa murteessuu keetii ati maal barii deeffattu siin jaan. Garuu ammoo keetii wajjin kachi taa'ee siin murteessu biraati bira. Keessan aangoon gartee guutuu dhuunfaatti inni siin murteessu hin jiru. Osoo jiraatee hoo silaa wanti godhamuu qabu magaalonni kan diriiraa wanti kanatti gartee kanaan dura irra wada dabarsaa turan kun qacattee muramtee ta'utti takka. Godina addaa gartee jaamee Walloon ta muramsan Oromiyaa alatti illee goddeebuu baattee Oromummaa ishee akkasuma qabattee silaa naannoo takka qeli. Sidaama wanti Silxeedhaa fi Guraageedhaa fi meeqamee kan fuudhanii gartee naannoo godhaa jiran. Sidaamaa naannoo ta'e deeggarta. Naannoon amma Walloo kun osoo bakka takka walitti deebisanii gartee naannoo godhan ulaagaa kanaan dabuu keessatti naannoo kibbaa keessatti naannoo ijaarameetu san sirriitti guutuu ni danda'a jechuudha. Dirreen Dhawaa immoo akkaatuma gartee heera mootummaatiif seenaa addunyaa kanneen birootu magaalaan takka kanatti magaalaa tiraanzishinaa taatee biyyoota keessatti gartee wanti irratti qaamni biraatu dabruuf takka illee hin jirtu. Takka Harariin ammoo akka amma jenne san Jijjiga warra Jijjiga wanti qoota akkaatu akka taphaatti walitti kannamee achiin raggaasifamee amma maqaa siillee kaasuun namni keenya baay'isoo amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessa uummanni Somaaleedhaa bal'inaan jiraatanii investiirra godhanii ifin magaalaa Finfinnee keessa amma kutaa Boolee Mikaa'el kan isaaniitu bulchaa aangoo gurguddoo qaban. Dirree Dhawaallee Oromoo wajjin fudhatanii bulchan. Jijjiga keessa Jijjiga beeki lafa Oromoo callaa taatee gartee osoo jirtuutiiti sababa gartee yeroo san mootummaa cahumsaatiif jecha magaalaa naannoo Somaaliyaa taatu jaamtee itti kannamtee ara namni keenya keessatti akka nama Yaman jiruutti gartee rakkoo adda addaa sitti himata. Akka nama biyya biraa gartee Suudii fa'aa keessatti takka biyyoota Suudaan fa'aa akka nama ragateetti rakkoosti himata. Asirratti anamma makkanniisa Oromoo aanaa haaree makkanniisa Oromoo hamma hundaa'e tokko ni beektan. Saniif Jijjiga garaagarummaan isaan lamaan jidduu jirtu magaalaa ta'uu fi magaalaa ta'uu dhabuu qofa. Hangasuma. Jijjiga magaalaadha makkanniisa Oromoo magaalaa miti.
Makkannisni Oromiyaa ta'e Jijjiga Oromiyaa ta'uu dhabuun magaalaan Oromiyaaf hin maltu akka jechuuti. Waan magaalaa taatee fi Oromiyaan hin maltu. Osoo baadiyyaa taate akkuma makkanniisa Oromoo sana. Akkuma makkanniisa Oromoo. Egaa takkumaa illee laftuun. Lafuma takkaatu baratti qoodame. Kan magaaloo ide. Somaaliyaa kan namtee. Baadiyyaan Oromoo malata. Waan kana waan si garsiisu keessaa takka Harargee keessa magaalonni ija ta'an bahanii mul'atan sadii jira. Jijjiga, Harar, Dirree Dhawaa sadeenuu fuudhamanii jira. Sadeen bara 83 magaalonni akka Haramayaa Baabbilee Maarree jettuun kun ija keessa waan hin seenneef jecha dhiisan ta'a malee silaa. Kuntu silaa kutee. Silaarra Haramaaniisi takka Dabuubii takka Gaambeellaa. Kaayyoon wanta sanii magaalota Harargee keessa guuruudha. Uummata kana dadhabsiisu. Uummata kana dadhabsiisuudhaaf. Fakkeenya tokkoon si kaasa. Harar namni tokko Awwadaa irraa ka'ee Gursum dhaquudhaaf. Godina tokkoomii? Godina tokko. Naannoo meeqa keessa dabra beektaa? Naannoo Harariitti dabra. Hararii keessa dabreeti Oromiyaa dhufa. Oromiyaa keessaa bee naannoo Somaaliyaa dhufa. Naannoo Somaaliyaa keessaa bee Oromiyaa dhufa. Awwadaa irraa kaatee Gursum dhaquudha. Gursuma kana jechuudha. Godinni tokko magaalaa isaa keessaa bee magaalaa isaa biraa dhaquudhaaf naannoo sadii keessa qaxxaamureetti dabra. Mariin biyyoolessaa yoo kana hin hiika. Godinni tokko walaba ta'ee firii ta'ee lafa isaa daangaa hanga daangaatti yoo deemuu hin dandeenye maali mariin biyyoolessaa? Nama furmaata waan kana amma namoonni gatee kabajamtoonni daawwattoonni hin jalleen furmaanni maali jechuun malan. Ana akka fayyatti furmaata nama ofii haa gaafatu. Furmaanni anaafiyati. Akka mataa keenyaa gartee waan mootummaan bal'aan kun nama kuma afur walii qabee taphaa jiru kana wanti nama bira kan jiru. Yoo darruu taate malee nama rakkoo san sirriitti hubatee furmaatatti waliin ichi deemu. Akka ati amma kaasaa jirtu kanatti Awwadaa haatee gartee Gursum dhaquuf aanaa Haramaatti haatee aanaa Gursum seenuudhaaf jecha naannoo sadii keessa walii gaffiidha. Mashakkaa mee garte. Dirreen Dhawaa asiin hanga gartee duraan dantaa Oromoon Dirree Dhawaa qabdu wanti jaamatu hin jirtu beektaa. Hanga gartee Finfinnee dhaaf jaamtu sanuu ammaan tana nageetti. Dirreen Dhawaa yoo kan naannoo taate eenyu wajjin naannoo taati. Eenyummaa kamira naannoo taati. Wanti kunis gaaffii guddoo wal kaasuu ta'eef beekadoo. Dhiibbaa kanaan dura turte akkamitti firraa qorachuu dandeessa. Kunis ganaa gaaffii guddoo. Ta Finfinneedha ammoo Finfinneen inumaatu abba qabdi bari yaabbalisa. Anta Finfinnee tana bira dura beektaa. Akka ati jette qaamni isii mormuus waan hin dirreef jecha ta Finfinneedhaa tun abba qabdi. Finfinnee katti taphatu. Yoo itti taphates gartee miti mootummaa Oromoo Shimallis keessa jira. Abiyyiin keessa jira. Isaaniitu itti qameen dhumate. Dirreen Dhawaa ammoo dachii hiyyeetii uummata hiyyeessaa wajjin gartee miti baara zulmaa itti darbamti jechuudha. Haala jirtu kana yoo murtiin kun furmaata hin arganneef. Naannoon Hararii ammoo fal'aanaan Turkii irraa fuudhamtee yookaan ammoo Suuriyaa irraa fuudhamtee Oromiyaa keessa baxxal taatee biyya nan keessa buutoon biitee nyaanti jaamu hin jiru. Dachiin hundinuu duru uumamte. Tanaa as keessa gartee jogolatti ijaaranii dur jogolaan ijaaramtee baratteenya jaanii diriirte. Amma jogolaan ala kottee lalistee paarsantiin 90 jogolaa ala jira. Akkasuma kunillee nama kana akka gartee lafti Oromoo irraa daranuu fuudhamtee eenyummaa saba biraatiin ammallee uummanni akka gabroomuuf karaan babal'achaa jira. Ilmaatu Harargee tan guutuu Hararii jala galchuu yaada qabanis jechisiisa warra kun maaliif seeta? Sochiilee takka takka. Wahuma gartee dura sanaabeeti asii kaasuu eegallee fi diggisiileen gurguddaan takka qophaa'aa turtee sadarkaa gartee federaalii hirmaatutti waa'ee naannoo sanii ajandaa miidiyaalee gurguddaa hunda godhanii qalama lafa dibamee fi ampooliileedhaan uummata mataa gara galchanii dhimmi sun akka kan waan hin barbaadamneef. Akkasiin faarsee buraadhaas Oromiyaa irraa itti gabbitanii warri nu arrabsaa ture godina Harargee baanu. Guutumatti warruma godina Harargee lamaan irraa bitame taphattootuma kana malee taphattoonni naannoo Hararii keessatti dhalatanii guddatan tokko namaa hin jiran ture. Even screenshootiin telegiraamii kana geesse warri faarsee bultoonni raayyaa miidiyaa jaaniin isaa raayyaa miidiyaa godina Harargee baarra telegiraama irra kaa'ameefiti akka nu dura dhaabbatanii nuun falman. Ajajni itti kenname. Naannoo Harariitiif. Naannoo Harariitiif akka falman. Kun maal si agarsiisa?
godinni Harargee baay'ee waan nuti silaa guutuu isaanii oolu jirru kana fedhutti hin jiran. Magaalaan qabaachuu qabaa sammuu isaanii keessa hin jirtu. Inni qabtee jira. Tanuma gartee nuti as falmin tunaa hoo jaraaf gadhiibu. Counter attack isaanii godhu jira. Bakka boonii jechuudha. Kanaaf isaan fedhanii natti fakkaatu. Ajaja gubbaatti kan nuti. Laal maaltu jira jedhu muummichi ministeeraa hoggaa gara bahaa kana gadhuuf yeroo iddoo ilaalte naannoo Hararii tana sirriitti ol qabee faarsaa godina Harargee bahaa kana amma miskii caalaa ordiin irra galatoomfata ordiin irra faarsaa isaaf irra kireeditii kannaa garuu uummata miiliyoona 10 ol bulchuu jirtu miskiidha. Akkasuma misoomni naannoo Hararii san hundinuu kan akkana bareedaa jiruun isii tanaan. Baajanni galiin wanti hundinuu wanti naannoo Hararii san irraa jiraachaa jirtu waan maskii waan harka miskii uummata harka miskiidhaan bulan kan garuu isii caalaa namni kireeditii kannuu fi isa. Kanaaf maal jedhan hoggansi jabaan bahaa kun isa ordiin waan ta'eef akka kaalkuleetara isaatti beekadhu miskiinis ishee lagga dabalamtee qonnaa misoomsite. Ta'isaas hin dhibin. Kaabineen adde miskiidha. Hoggantoonni godinaa jechuudha. Counter attack nu godhuudha jecha isaan akka isaaniitti. Galma hammarra isaa qacalan koo kana keessatti walitti qabamanii ordiin duratti si qofaan misooma jira. Jaanii harka dhoonii fi ammas irra deebi'eetiin dubbadha. Yoo hojii misooma koriidaraa taate Baabbilee Haramayaa Awwadaa Hararii ol dalagan. Maaliif naan jee? Harar misooma xiqqishoo takka feeti. Xiqqoo takka feeti duraanuu magaalaa guddoo akka Finfinneeti. Haayila Sillaasee fi Dargiitu dura xaaliyaanii dalage maaliif? Magaalattii kaambii waraanaatiin marfamtee waan jirtuuf jecha karatti bal'attu hin qabdu. Daandii asfaaltii tokkoo qabdi. Tokkichi gamanaan irra ijaaramee jira. Duraan ijaaramee jira. Baasni guyyaa isaati baastu hin jiru. Kanumarraa ampooliilee hanga tokko fannisnaan. Billig jettee. Billijiin sun. Bareedde. Ni bareeddi. Waan addaa wanti ati zeeroo irraa kaatee daleetu hin jirtu. Magaalaa duraan dalaga. Baabbilee immoo magaalaa dukkanooytuudha. Irra dhukkaawanii sadarkaa kanaan gahan. Haramayaanis akkasuma. Haramayaanis Awwadaa illee akkasuma. Zeeroo irraa kaasanii jirru kun sadarkaa kanaan gahan. Garuu kireeditiin kan namaaf jirtu magaaluma deengada ila silaaseen tolchisan nama bulchaa jiru naannoo Hararii kana. Naannoo Hararii misooma baadiyyaa guututti zeeroo gooteeti magaalaa ampooliitti fannisuu jirti. Kiliinikni ijaaramu jiru naannoo Hararii keessa. Waggoota 15 dabre. Hospitaalli ijaaramu jiru. Manni barnootaa ijaaramu jiru. Daandiin tolfamu jiru. Hoggaa gaafiin itti heddummaatee sooshaal miidiyaa kanarratti namni karaa baduusaa himee booda dhaqanii daandii hanga tokko joozaraan ni haataman. Saniin ala daandiin baasan hin jiru. Kallattii isaanii guututti magaalaa sanarra kaayanii qalama hanga san lafa dibuu fi ampoolii fannisuu tana akka gartee naannoon Hararii faayidaa addaa. Magaalaan dukkanooytuun takka guyyaa keessaa ijaaramtee akka waan iftee gartee bareeddeetti si faarsanii jiru. Tanaaf kun karoora mataa isaa kan danda'e qaba. Takkaffaa ija uummata irraa ta'uudha. Lammaffaa ormi akka itti hinaafuu jaaniiti. Even naannoon Hararii naannoo ta'uunis bu'aa uummata sanii akka argamsiisu jiru imeejii nama keessatti uumuudhaaf waan kana dalagaa jiran. So yoo gara ajandaa keenya karaa kanatti deebisnu ijoolleen sooshaal miidiyaa irraa dubbii bocolaa ooltu tun Harargee bakka buutee achi dhayitee dhimma magaalaa Harargee gaawwatteetti yaadun. Isaan wanti gartee uummata Harargee kana bakka buuneechi dhaqanii fi wanti isaan akka gartee hojii hojjetamtee faarfatanii isa beektaa naannoo Hararii. Warruma isaan faarsaa ooluuti isaan argate. Harargee bakka bu'ee achi dhaqee. Kaayyoon isaanii guddoommaa naannoo Hararii akka daranuu sirriirantu godhu dirree dhawaa immoo hoggaa waa'ee dirree dhawaa kaasan gurra qabatanii tattaa'u ni beekan waa'ee dirree dhawaa isaanumaa akka laalanii tattaa'u haala saniin ajandaa marii biyyaalessaa haaraatti isaan hundichi dhiyaatan. Duba gartee akkuma harree usniin jee waa'ee furmaataa gartee miti mootummaanuu baay'ee tara dhangalaasitti nama 4,000 walitti qabee furmaattu goona jee tattaa'u jira miti yaa boonaa feete osoo waa'ee furmaataa nuti akka miidiyaatti
odeeffannoo kennuudha. Odeeffannoo waan namni kennuu qabu kanneen kanuu laafte illee hedduutu jira. Itti deebinee kanneen qabxiiwwan amma fakkeenyaa fi waa'ee dhimma amantiidhaa wajjin wal qabatu Itoophiyaa keessatti amantii tamtu amantii biyyaalessaati. Amantii tamtu amantii olaantu amantii tamtu amantii maxxe yookaan immoo kaleessa dhufte waan juullee bal'inaan irraa sootee nyaa beekadhu. Akkaataan gartee biyyi tun amma marii biyyaalessaa kanaa dhiyaatte balaa kanaan dura gartee biyyattiin hin argin tabiraa baqaalu deemti. Dogongora Minilikii fi Hayila Sillaaseen nawwaaline tura awwaalu deemti. Maaliif bifa sirrii ta'een bifa feer ta'een bifa qaama hundee hirmaachisteen daachaan jirtu dhukkubuma kaleessaa sana amantaas akkuma kanaan dura turtetti amantaa akka boolli godhanii qabatanii dhiyaachuu wantiidhaas maali ta'an amma kaasne kanarraa waa'ee paartiitiis paartuma takka gartee boolli godhanii qabatanii dhiyaachuu yaadaas yaaduma faanii takka qabatanii dhiyaachuu halumaatti deemu jiru wanti addaa wanti jijjiiramaa jiru hin jiru waan kanaan ammoo marii guyyaa ofuftu taate lamata godaannisa hamaadhaatutu uummata kanatti uumama wanti namni deebi'ee sirrachuun akkaan ulfaata waan ta'eef. Dhimma kanarratti mariin biyyoolessaa akkuma asiin dura reefu kaafnetti advaanteejii guddaa qaba. Walitti bu'iinsa hambisuudhaaf muuxannoo Saawuz Afrikaa yookaan fudhanne taate Tuuniziyaa yookaan fudhannu taate faayidaa guddoo qaba. Dhimma falmisiisuu miti. Hangasuma takka feelalitiin isaa kunfaatiin isaa kasaaraa madaa hin qoorre fida. Maaliif jenni? Abdii jirtu dukkaneessa. Mari'annee dadhabamte waliin gallu. Waliin gallu humnaan waan barbaadnu san mirkaneessee namni hundinuu kala baasee gaara duuduudha. Gaara duudu godha. Dhimma gartee silaa mariin wanta godhuu kana abdii duraan jirtu guutuu dukkaneessa. Gaaf tokko mari'annee waan kana qabxii takkarra ni keenya warri jecha abdii kan muratan godha. Hundi abdii akka muratan godha. Dadhabamtee jaama. Feelaritiin isaa kufaatiin isaa dadhabamteen sammuu namaa keessa dhufnaan soo humnatiyyaan irreetiyyaan hireetiyyi murteeffachuun qabaa jechuudha. Sabaa sablammoon hundinuu Suudaan wanta fudhadhu Yaman biyya jechuun hin dandeessu baramma. Waan takka. Yaman sadarkaa biyyummaa keessaa baatee jirti. Mariin biyyoolessaa hubuun isteet kollaapsiidha fida. Tanaaf biyya Itoophiyaa jedhan ta duraanuu qarqara qabrii gubbaa jirtu. Dhugaan takka kan walitti himnu jechuudha. Itoophiyaan jaarma isiitirraa kaasee gaafeettuudha qabdi. Bar uummata seenarra waliin galannuti waan dabre irratti. Uummata seenarra waliin galle. Uummata seenaa wal saamu. Uummata seenaa wal dhorkatu. Siyaasaan teenyammaa akka carraa ta'e seenarratti hunduuti. Seenarratti hunduu. Wantummaan nuti ni qabne inni anuu seenaa malee wanta tanarratti uummata waliin galle soo akka biyyaatti akkamitti itti fufuu dandeessa. Marii biyyoolessaa kana hunda hammataa goote hundi garaa qulqulluudhaan dhiyaate dhimmoota gartee irra walii si galchurra dura erga mareettee booda. Osoo waa'ee marii biyyaalessaa kanaan jiru waraanni naannoo Tigraay Dabra guyyaatti lakkaawwachaa akka jiru dhiyootan hime. Baaljee waraana kanatti yoo kan seenu taate qaamonni alaa hundinuu deeggarsa nu godhuudhaaf michoowwan keenya qophii guddaa taasisaa jiranii jee. Mootummaan ammoo afaanii beete amma dirree bahee hoggantoota naannoo Tigraay akka gartee shororkeessitotaatti ifaa bilisatti labsee jira. Kun maal agarsiisa? Guyyaa tokko sakatii takka keessatti waraanni tokko akka dhohuu taa'u agarsiisa. Maaliif? Qaamni jechuutu gartee akka malatti waladheeffachaa jirachuu agarsiisa. Miidiyaa gubbaa irratti hoggaa ETV'n gartee suuraa Dabrasiyoon Hitler yoo wajjin wal cinaa kaayee hoggaa poostii sii godhee ati daftee kaalkuleetara keessa rageeffachuu qabdaa 99 rageeffachuu qabda. Yoo mootummaan paarsantii takka see haa jechuudha. Waan gartee qophaa'ee dhumateetu miidiyaa mootummaatiin gabbaa malee taphni gartee akka namni feesbuukirra poostii godhuu kun gama mootummaatiin hin taphatamu. Waan qulqullaa'ee qofaa dhiyaata. Gama naannoo Tigraay wanti deemaa jiru hanga ammaatti waraana akka jirutti gartee ilmaan namaa waliin qabanii waraana duuchanii waraana leenjifachaa jiran. Ijiptii fi Isaayyaasii fi warra Eertiraatii fi warra Suudaanii wajjin illee hariiroo jabaa akka gartee uummatanii jiran Dabratsiyoon afaan baafatee dubbate. Tasanirraa hamtuutu tamii mootummaan gartee muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay godhee naannoo Tigraay keessatti shuume guutumaa guutuutti aangoorraa fonqolfamee sirnummaan bulchiinsa Itoophiyaatu gartee naannoo Tigraay keessa gaggeeffamaa jiru. Naannoo Tigraay kan bulchaa jiru paartii biraati. Itoophiyaa kan bulchaa jiru ammoo paartii biraayinaati. Gabaabdumatti Tigraay jechuun ammoo biyya ollaa Itoophiyaati. Biyya ollaa Itoophiyaa takka yoo jenneen irra fakkaatte malee Itoophiyaa jechuun ni ulfaata. Wanti waan kana haasa'e maali? Ajandaan marii biyyaalessaa guddoon amma gartee mari'annee furmaata finna ja'an kuni
balaa guddoo tokkoon dabaalamuu deema. Osoo asii gartee qaamni biraa akkana nyaachafatee kana taa'uu Itoophiyaa balleessuudhaaf eenyu wajjin mari'atu. Faayidaan marii tun gaggeeffamtuu guddoon qaama sanii wajjin wal mari'attee waan kana dhaabsuudhaan firee yeroo marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jirtutti walitti dhaadannaan gartee naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa turte daran dachaadhaan hammaachaa jirti jechuudha. Asirratti yoo gabaabsinee gartee dhimma kana irratti takka siidaan dhimmi Tigraay amma marii biyyoolessaatiif dhiyaachuu qaba jeeyyaatu. Foreign policyidha kana booda. Wanti barbaachisu. Biyya alaa ta'e. Dhimma hariiroo alaa yoo taate malee maaliif seeta? Filannoon Itoophiyaa keessatti gaggeeffamtu. Hin gaggeeffamtu. Tigraay keessatti hin gaggeeffamtu. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamtu. Tigraay. Qormaanni biyyoolessaa hakutaa kudha lama gaggeeffamu. Tigraay. Waajenni hin gaggeeffamu. Wantummaan takka hin gaggeeffamu. Kanaafuu biyya ollaa jechuutu irra dhiyaata. Hariiroo gartee biyya ollaa takka wajjin nagee uumtu. Nagee uumteetu nama waa jiraatu. Namuu adda bahuudha walii yoo taate malee maal seeta? Dhiibbaan alaa mootummaadhaas waan dirqisiisaa jiru na fakkaata. Mootummaan ammatti haa miidiyaa gubbaa waccu malee lola keessa seenee Tigraay deebisuus hin danda'u. Hin danda'u. Ni beeka waan kana. Maaliif humna qabu lolee ture. Amma Eertiraa, Egypt, Suudaan wal tahaniiti ifaa bilisatti labsatanii jiran. Soo kana yoo karaa nagayaatiin mariin ka barbaachisu marii biyyoolessaa osoo hin ta'in marii biyya ollaa Tigraay hojjeteeyse maaliif namni adda bahuudhaaf dirqama dhiigni dhangala'uu hin qabu. Wal taatu wajjin bulta. Walitoo baattu ammoo addaan baatee akka Somaaliyaantii fi Somaaliyaatti uummata nagayaan jiraachisa. Ijoollee amma ilma Itoophiyaa keessatti wanti nama yaachisu. Ilmaan hin qaban yeroo ijoolleen xiyya akkam taatee roorree biyyaan ala jiru maaliif? Lollee as deemu kuni lola dabra irratti agarre amma barlama guuraa jiran. Guuraa jiranii? Beeraa itti durannaa kan jettuun kan akka gaafa dargii. Dirqama ta'aa jira. Tigraay kaaba Itoophiyaa keessatti tursiisuuf hanga yoom ilmaan keenya gabbar. Eertiraa tursiisuudhaaf dhaloota meeqa gabbar. Ammas Tigraay tursiisuudhaaf dhaloota biraa gabbarra. Eertiraas itti gabbarree dadhabnee kutti. Dadhabnee kutti. Tigraay tursiisuuf Amaaras naannoo Amaaraa tursiisuudhaaf ilmaan maaltu nu gabbarsiisa. Xiyyeeffannaan Itoophiyaa ammoo san hunda caalaa Oromiyaa tana nyaattee balleessitee gartee Oromiyaa tana daaraa gootee Oromiyaa tana irratti gaddeebitee gartee Itoophiyaan ijaaramuudha malee sabaa Oromoon Itoophiyaa Oromiyaa tana balleessanii ijaaramuudha malee Itoophiyaa gartee hartaara jirusan jiraachisuudhaan miti. Osoo san taate hojiin mari'atamu qaamaa kana ture. Baay'ee kaaba Itoophiyaa tursiisuudhaaf warri ilmaan gabbare kaaba Itoophiyaati miti. Oromiyaa fi naannoo kibbaati. Bara dargiitis bara wayyaaneetis ammaas. Oromiyaan duguugamuu qabdu naannoo Tigraayitti fuudhaaf. Duguugamuu qabdi. Ilmaan Oromoo haadha jalaa guuramanii waraanaaf ergamuu qaban. Itoophiyaa jiraachisuudhaaf gaafa kaan gartee Itoophiyaa tiisuudhaaf Minilik Oromoota walitti qabee fuudhee achitti aduun naqee Tigiree Faranjiin murruu gootee fitte. Eertiraa jiraachisuudhaaf asii walitti qabanii geessanii murruu godhanii fitan darbii murruu gootee fitte. Tigraay jiraachisuudhaaf Oromoo walitti qabee biyyinee fuudhee achi geessee murruu godhee ijoollee daa'ima osoo dhukaan jiruutti hirriibnaan kutee jee mucaan anni irraa ta'ee jee ganama hirriibumaa hin kee jee dhaloota hirriiban quufin fuudhee Tigraay jiraachisuudhaaf murruu godhaa jira. Naannoo Amaaraa jiraachisuudhaafis Oromoo matana keessaa hangi yoom itti wanti kun sila ajandaa marii biyyaalessaa kana tun ilaalamuu qabu kana ture ammoo karaan deemaa jiru karaa biraa. Dhaamsa tokko qofaan dhaammadde goolama. Kana booda uummanni akkamittiin ilmootiyya tursiifadhaaf rakkachuu qaba qabsaa'uu qaba malee akkamittiin Tigraay Itoophiyaa jalatti tursiisaaf Oromoon rakkachuu qabdi jee yaadun. Ilmootiyya humnaan akkana jalaan fuudhamne akkaminna jalatti turuu qabdi. Bishaan qoqqee ga'e. Abbajjeesaa jira. Tanaaf jecha uummatichi akkamittiin osoo Oromiyaan hin diigamne itti fufuu danda'e. Eenyummaan kiyya naannoo tiyya. Naannoon tiyya naannoo biraa tursiisuudhaaf deegamuu hin qabdu. Ilmi kiyya naannoo biraa tursiisuudhaaf du'uu hin qabu. Obboleessi kiyya naannoo biraa tursiisuudhaaf du'uu hin qabu. Tanaaf akkamittiin if tursiisuu danda'e. Gabaabdumatti federaalizimii Tigreen diigaa jirtuuf dirreen dhawaa gurguramuu qabdu. Federaalizimii biyya naannoon Amaaraa gartee lafa Oromoo walloo murattee gartee godina addaa gootee jiraachuu jirtuuf Oromiyaa keessatti naannoo Hararrii ijaamee gartee Oromiyaan biraa hundeeffamuu qabdu. Zamana gartee naannoo magaalaan Jijjigaa Oromoo irraa fudhatamtee gamana deebuu qabdi jaamutti
asii magaalaan Finfinnee itti gabbaramuu hin qabdu. Mootummaa nama biyya bulchaa jiru kun Oromoo keessaa kan filamu taateesi humna isaa Oromoo fi Oromiyaa ilaalachuu osoo hin ta'in ol deemee warra biyya diigaa jiru san irratti hojjechuu qabaadha. Kanaayyuu golamne bareedaan fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya. Turtii isaa takka oliitiif gartee dhimma marii biyyaalessaa irratti waliin mareechaa jirra. Warri sagantaa kana qopheesse gaanii Diinaa Ola Ahmad Waayila Xiyyaa immoo Muheddiin Abdullaahi ture. Sagantaa kana fakkaattu naan goolitti deebinutti nagee rabbii keessa nuu jiraadha isiniin jenna.